Oduu ammee qondaalli siyaasaa Abaaboo Baatee Urgeessaa ajjeefaman. Qondaalli olaanaa adda bilisummaa Oromoo Abaaboo Baatee Urgeessaa edda galgala magaalaa Maqii keessatti ajjeefamuu maatiin isaanii Addis Istaandardiitti himan. Miseensi maatii isaanii tokko Addis Istaandardiitti akka himetti obbo Baateen kibxata galgala magaalaa Maqiitti hoteela qabatan keessaa qaamolee nageenya mootummaatiin baafamanii rasaasaan ajjeefaman. Maqiin iddoo dhaloota isaati. Achiis qonnaa waan qabuuf isa hordofuuf jimaata darbee garas dhaqe. Kaleessa galgala naannoo sa'aatii 6tti qaamoleen nageenyaa kan fakkaatan hoteela inni qabatee ture keessaa fuudhanii deemanii ganama kana reeffa isaatu daandii irratti gatamee argame jedhan. Obbo Baateen hoteela qabatanii turan keessaa baafamanii rasaasa 6 ajjeefamuu maddi odeeffannoo Addis Istaandardii kan biraas himeera. Abbaa ijoollee 4 kan ta'an obbo Baateen baatii tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay Antuwaan Gilaandoo waliin Finfinneetti hidhamanii wabiidhaan erga gallakkifamanii booda hordoffiin cimaan irratti godhamaa turuu akka beekan kan himan maatiin isaanii qaama ajjechaa raawwate ilaalchisee odeeffannoo qulqulluu jiraachuu baatus qaamoleen nageenya mootummaa ta'u odeeffannoo argachuus himaniiru. Dhimma kana ilaalchisee gama mootummaa irraa wanti jedhames hin jiru. Maatii obbo Baatee Urgeessaaf jajjabina, Oromoo hundumaaf illee jajjabina hawwina.